murteen gandummaa kana qabaa jedhu dhugaadha. Gandummaa? Yaa dhugaadha. Harrummeen warri kan boruuyyaan maal gootee keen beekne inni ta'e osumaatti dubbattuun si madaalu. Inni mana taa'ee kaardii birrii 5 guutatee nama keeku bakka maran jira. Gatuman guyyaa 2-3 yookaan immoo waa'ee gaafa musliim islaamummaan tuqamte dubbadhuuf akka nama mankaraastii islaamaa tokko ta'e warri na laalan jiru bar. Miti bar. Amma na eegallee bar kun. Jaarraa abbaa gadaa kana baa'oo hundeesseen adda bilisa baasaa uummata musliimaa jedhanii turan bar. Garuu ati wanti itti gaabbisu tokko hin jiru. Oromummaadhaan maalan harkadheedha gaafiin koo. Oromoo ta'ee addatti wanni na harkadhe jira. Argatuufis miti bira kan Oromoo ta'e rabbiitu na godhe malee. Egaa ta'e Somaaliin jette atiin akkan Somaalee ta'e na beeki inni sun Oromoo ta'utti na beeka Oromootti na beeku. Namoonni baay'eenis murteeni nama ijoollee qeequudhaan ala nama qeequudhaan hojii nama qeequudhaan ala hojiillee hin qabu amma jedhamu. Lammummaa akkuma paaspoortii Itoophiyaa tan qaba bara. Lammummaa Oromiyaatu jira moo? Paaspoortii Oromiyaa gaafa eegalee nan fudhadha sana. Oromoo Ormi dhufee ejjeesi argiteetta eenyurraa sii kaasa. Oromoo Ormi Oromummaa kan namiti eebbisarraa kaasi. Hamma Hacaaluttan sii dhufa. Hamma eenyus maayyoorraa kaasi. Oromoo aarsaa gatii kafalan kana keessatti Ormee fa'aa alaa dhufee ejjeesin jiru bara. Oromootu kan akkamitti wal kannaan naan jettare. Ilmaan haadhatu wal kannaa jira miti hima. Akkasumas illee akka feetii jedhamtee waamamta. Ati hojjettu mootummaas miti? Hojjettu warra mootummaa lolus miti. Kanaafuu ati dhimma isaan lachuu siif wal lolu yoo ta'e siif jedhanii walii galuu danda'uu qabutu. Akka ati miidhamneef jedhanii walii galuu danda'uu qaban. Yaada kiyya. Gargaarsa adda addaa godhamaa ture. Atis isaan keessatti waamamteettaa keessumatti immoo wanta nyaatan qabdu jedhamtee qeeqamaa turtan. Dhugaa waan nyaanni qabna bara. Waan akkamii? Ilaa warri Kiswahilii maal jedha seete amma killa rafiiqni baada yaa kaazii jedha. Gaafa ganda kee jaalattee ganda namaa jibbite. Gaafa ganda kee jaalattee ganda namaa arrabsite. Dursa ati ganda kee jaalachuuni namummaa malee gandummaa miti. Inni ganda ofii jaalatanii ganda namaa arrabsu gandummaa miti baalagummaadha.